jidduumee qophii qindeeffanneetiin jira imalli Liverpool bara dorgommii kan ittiin dhidhimaatiin jiru maalirraa ka'eetii xiinxala The Athletic baasee Shifaroo Jaamboo akka taanutti qaaccesee qophiin qindeessee jira dhaggeeffannee walitti deebina. inni shaampiyoon England yeroo 20tiin wancaa Champions League Awurooppaa yeroo 6 injifachuun bidiruu guddaa deeggartoonni Liverpool ardiilee Awurooppaa waliin naanna'an mallattoo miidhagina kubbaa miilati. You will never walk alone faaruu deeggartoota Liverpool addunyaan ittiin beektuun kun garuu dhiyeenya gola Anfield hir'ateeraan bidiruutu daandii isaan eegan dhiisee karaa biraarra imala eegalee. Sadarkaa addunyaatti biyyoota garaagaraa 100 keessaa deeggartoota ifatti beekamtii kilabichaa qaban 300 kan qabu Liverpool karaa miidiyaa hawaasummaa qofaan ammoo Barcelona fi Real Madrid aanuudhaan hordoftoota miiliyoona 10 kilaba qabu. Bara 2024-25 Jurgen Klopp kilabicha gadi lakkisuu hordofee Liverpool kaapiteenii haaraa bakka buuse. Leenjisaa ga'eessa ganna 47 lammii Neezerlaandi Arne Slot osoo hin turin wancaa liigichaa deeggartoota Liverpooliif argamsiisee leenjisaa sirrii bakka Klopp bu'e ta'uu mirkaneesse. Bara 2025-26 ammoo deeggartoota Liverpool qofa osoo hin taane addunyaatu Liverpool eenyutu dura dhaabbataan tilmaame. Ganna darbe paawundii miiliyoona 400 fi miiliyoona 50 ol baasuun taphattoota akka Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Frimpong garichatti dabalateera. Mohamed Salah, Cody Gakpo, Dominic Szoboszlai, Virgil van Dijk dursanii muuxannoo gabbifataniiru. Ta'us imalli Liverpool akka eegan hin taane daandii biraarra imala eegale. Liverpool taphoota 12 darban keessaa 9 mo'ameera. Seenaa waggaa 71 dura ture deebi'ee qooddate. Taphoota 3 darbaniin walitti aansee goolii 3 fi sanaa olii yoo mo'amu waggaa 32 booda kan jalqabaati. Erga barri 2025 seenee Liverpool taphoota 49 keessaa 13 qofaan osoo gooliin itti hin galin ba'e. Amma Liverpool Premier League Englandin taphoota 12 keessaa 6 mo'amee qabxii 11 Arsenaalin caalame sadarkaa 12ffaarra jira. Amma Liverpool keessatti jijjiiramni dhamameera akka ibsaa malee bosona keessa imaluutiin taphattoota kilabichaa mogolee bu'eera. Arne Slot malli dhibeera. Addunyaa irratti obsaan kan beekaman deeggartoonni Liverpool Anfield dhiisanii yeroo ba'an arguun daranuu leenjisichaaf dhiphuu hammeesseera. Maaltu ta'een garuu deebii hin arganne. The Athletic akkas jedha. Liverpool akka bidiruu galaana guddaan dhidhimuuf dhiyaateetiin humna dhabeera. Eenyiyyuu isaan sodaachuu dhiiseera. Manchester City, Nottingham Forest, PSV Eindhoven kan mo'aman ammoo kana ni mirkaneessa. Leenjisaan Liverpool hanga ammaatti taphattoota filannoo jalqabaa itti amanan hin arganne. Miirri tasgabbiis leenjisaas ta'ee taphattoota biraa sokkeera. Alexander Isak garichatti baruu dadhabeera. Ibrahima Konateen dogongoraan dabalame balbala Anfield gadi ilaalaa jira. Liverpool keessatti taphataan ga'umsa qabu hunda mul'isaa jiru Dominic Szoboszlai qofaam. Kanaaf deeggartoonni Liverpool kilabichi yoom injifannootti akka deebu yeroo tilmaam rakkatan keessa jira jedha xiinxalichi. Akka The Athletic jedhutti Liverpool ariitiidhaan Arne Slot ni ari'a jedhamee hin eegamu. Garuu qabxii dhabuun itti fufnaan kilabicha baraaruuf murteen hin yaadamne dhufuu mala jedha. Leenjisaa qofa osoo hin taane hojii geggeessaa olaanaa Liverpool Michael Edward fi daayirikteera ispoortii kilabichaa Richard Hughes dhiibbaa hamaa keessa jiru. Kanaaf marii ariifachiisaa leenjisicha waliin godhu jedhamee eegama. Gama biraatiin xiinxaltoonni rakkoon guddaan Liverpool taphataa murteessaa kilabichaa irratti murtoo fudhachuudha jedhu. Mohamed Salah jedhu taphataa reekoordiin kilabichaa mallatteesse Alexander Isak teessiftee Salah umrii 33 irra darbe taphachiisu garee haaraa ijaaruuf danqaadha jedhu. Ta'us Isak carraa argateen of mul'isuu hin dandeenye. Arne Slot erga Champions League kilaboota Awurooppaatiin PSV Eindhoven mo'aman booda taphoota baay'ee walitti aansitee yoo mo'amtu dhiibbaan inuma hammaatam. Kilabicha injifannootti deebisuuf guyyaa hundaa humnan qabuun hojjechaa jira. Garuu teessoo koo dhabuu wanti na yaaddessu hin jiru. Hooggansi Liverpool na waliin jira jedhe. Torbee 13ffaa Premier League Englandin dirreen alaa West Ham waliin kan taphatu Liverpool injifannootti deebi'ee galaanan dhidhimuu irraa baraaramaan deeggartoota Liverpooliif ciniinsuudha.
Liverpool jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota qaqqaxalee akkasii gaafa mallatteessifatu imalli isaa akkana ta'a jedhee namni yaadee hin jiru. Ija bu'ee warra jedhanis jiru imala Liverpool bara dorgommii kana tariitii Arne Slot mataan isaanii taphattoota garee kana keessa jiran walitti itichanii keemistiriin isaanii hojiitti hiikamee garee injifatu ijaaruu danda'u kan jedhu garee ijaaruu miira injifannootti garee kana deebisuudha malee taphattoonni sadarkaa idil addunyaatti maqaa jabaa qaban kilaboota biroo keessatti hin argine kanaan dura Liverpool keessa turan mataan isaanii ga'umsi isaan beekamaadha haa ta'uti garuu amma xiinsammuu injifannooti irratti hin argamu gareen kuni maaltu isa mudatee kan jedhudha xiinxalaan kan qaaceesse waa'illi koo Shifaraaw Jaambooyi hedduun keessan 83 irratti yaada keessan nu biraan geessanii kaffaaloo tafarraa gujii aanaa oddoo shaakkisoorraa waa'ee Manchester City jedha Salbaanaa Saffaa maamila keenya yeroo maraati innis isin nu dhaggeeffataa jiraachuu nutti hime Mudassiir Sulxaan Bunnoo Baddaleetirraa aanaa Curaa Botoorirraa yaada isaa nutti himeetiin jira dhaggeeffataan keenya Manchester Cityin Donnaaruumaan miidhama qabaayee nuun jedhee kanaan ala Abdii Abdallaa Bunnoo Baddaleetirraa Sobazlaa irratti qophii nuuf hojjedhaa yaada dhunuu katabeetiin jira Najib Badruu Jibriil Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Bunnoo irraa yaada isaa nu barreesse dhaggeeffataan keenya kan biraa barsiisaa jenneenus tolasaa limmu koosaarraa odeeffannoon ispoortii gaariidha yaada dhunuu barreesse dhaggeeffataan keenya sirrii qaabushaan jedhama jechuun wallagga bahaa sasiigaarraa innis yaada isaa nu biraan ga'eetiin jira dhaggeeffataan keenya Faayisaa Fufaa maamila keenya yeroo maraatii yaada isaa nu barreesse dhaggeeffattoonni keenya godina Jimmaatirraa hedduun keessan yaada keessan kan nu biraan geessan keessai Maamush Gazzuu dhaggeeffataan keenya yaada isaa nu barreesse Abdullaahi Daawud Shee Awwal Jimmaa Qarsaa Dareerraa dhaggeeffataan keenya hedduun keessan yaada keessan 83 irratti nu biraan geessan nu dhaggeeffataatiin turtan hundi keessan guddaa galatoomai qarqaba ispoortii keenya guyyaa keessatti odeeffannoowwan kanneen bal'inaan qabanneetiin kan deebinuudha kan ta'u odeeffannoo xumuraan taasifadhaa gareen biyyaalessa Poorchugaal kan umurii 17 gadi shaampiyoonii addunyaa ta'eetiin jira garee biyyaalessa Oostiriyaa wajjin kaleessa kan isaan morkatan gareen umurii 17 gadi kun taphicha goolii 1-0 dhaan mo'atanii yeroo jalqabaatiif shaampiyoonii addunyaa ta'aniitiin jiru gareen umurii 17 gadi Anniisoo Kaabraal goolii injifannoo garee biyyaalessa Poorchugaal galcheetiin jira ol guddataan kun gahumsa dinqii waltajjii waancaa addunyaa umrii 17 kadii kanaan kan mul'ise taphoota 7 goolii 7 galchee kubbaawwan goolii ta'an tokko waayillansaaf mijeesseetiin jira Anniisoo Kaabraal jechuudha tariitii maqaan kun fuulduratti taphataa qaxalee ta'uu akka danda'u waltajjii kanaan ga'umsa mul'iseen agarsiistuudha gareen biyyaalessa Poorchugaal gareen jalqabaa waancaa Neeshins Liigii injifachuun isaanii yaadatamaa gareen umurii 17 gadii kun waancaa Awurooppaa injifachuudhaan dorgommii kanarratti qooda fudhachaatiin ture waancaa addunyaa bara 2026tiin Rooberto Martinez taphattoota buleeyyii kanneen akka Cristiano Ronaldo qabatanii waancaa addunyaa Kanaadaa USA fi Meksikoon waliin qopheessan irratti qoodanii fudhata gareen jalqabaa kun shaampiyoonii addunyaa yeroo jalqabaaf ta'uu danda'a kan jedhu yeroo ta'u deebisaa yaa ta'uti garuu gareen umurii 17 gadii kun milkaa'eetiin jira gareen jalqabaa milkii guddattoota kana irra deebi'aa kan jedhu waancaa addunyaatiin kan agarruudha kan ta'u akka walii qonni waancaa liigii kilaboota Awurooppaa torbee shanaffaan eedaa taphatamaniiti kan jirani naannoo kilaboota 36 kan morkachaatiin jiran liigii Awurooppaa kanaanii dorgommii kilaboota 36 hirmaachisu kanaan taphoota 18 eeda qofa kan taphatamanii qabxiiwwan muraasa irrattaan fuulleffadha liigii Awurooppaatiin eeda Aston Villa fi Nottingham Forest kilaboota England dorgommii kanaan qooda fudhachaatiin jiran morkattoon isaanii kan itti mo'atanidha kan ture Roomaanis morkataa isaa mo'eetiin jira marsaa shanaffaa liigii Awurooppaatiin Aston Villaan goolii 2-1 kilaba Belgium Young Boys Villa Parkitti keessummeesseeti taphicha goolii 2-1 kan mo'achuudhaan carraa ramaddii kana keessa yookaan immoo gara marsaatti aanutti darbuudhaaf qabu kan bal'ifate Doon Maalen boqonnaadhaan dura goolii 2 ittiin injifatan Aston Villaadhaaf galcheetiin jira Doon Maalen yeroo gammachuu isaa ibsatu garuu deeggartoonni garee faallaa kan Young Boys jechuudha meeshaalee pilaastikaa gara dirreetti darbuudhaan darbataniin illee kan itti rukutamedha kan ture kaleessa Aston Villaan taphoota 5 keessa 4 injifachuudhaan qabxii 12 garaagarummaa gooliitiin caalamuun sadarkaa sadaffaarra kan jiru Premier League Englandinis tibba darbe Leeds United injifachuun sadarkaa arfaffaatti kan ol siiqe Aston Villaan waggaa 8 booda yeroo gaarii dabarsaati kan jiru kilabiin kun tapha biraatiin kaleessuma Nottingham Forest goolii 3-0dhaan kilaba Sweden Malmo kan isaan injifatanii Liverpool injifachuudhaan kan ka'umsa gaariirra kan jiru gareen Sunrise Nottingham Forest liigii Awurooppaatiin yoo milkaa'uu taphoota 3 darban City Ground itti taphate injifateetiin jira kilabichi tapha kaleessaatiin Ryan Yates Arnold Klimundo fi akkasuma Milankovic
gooliiwwan injifannoo garee kanaa galchaniitiin jiru. Kilabichi amma qabxii 8tiin sadarkaa 16 irratti kan argamu. Roomaan goolii 2-1 kilaba Denmark Midtjylland kan injifatanii Midtjylland taphoota liigii Awurooppaa kana taphoota 4 injifatee arfanuu injifachuudhaan qabxii 12 gara Olompikoo kan deemee kaleessa Rooma garee Giampero Gasperini seeraatti haalli bara dorgommii kana dursaatiin jiru wajjin kan isaan morkatanii haa ta'uti garuu Roomaan kaleessa goolii 2-1 mo'eetiin jira. Liyoon gara Israa'el imaluudhaan goolii 6-0dhaan Maccabi Aviva kan isaan injifatanii. Kristaan Tulisoon tapha kanaan haatriikii hojjeteetiin jira gooliiwwan 3 galchuun. Liyoonis qabxii 12 gara sadarkaa tokkoffaatti ol dhufeetiin jira. Rangers Braga wajjin goolii 1 xumuranii. Real Betis goolii 2-1 Utrecht yommuu hatu Bolonyaan goolii 4-1 Salzburg mo'ee. Kanaan ala morkiin Porto fi Nice walitti fide injifannoo Porto goolii 3-1 kan xumurame. Lilis Dinamo Zagreb wajjin morkatee goolii 4-0dhaan mo'ateetiin jira. Taphoota danuudha akkuma duratti kaasaatiin ture kaleessa liigaa Awurooppaa kanaan kan taphatamaatiin turanii qabxiiwwan kilaboonni eeggaman galmeessan muraasaan isinitti himee taphoonni konferensi liigaa Awurooppaatillee edaa taphatamaniiti kan jiranii qabxii kilaboota 2-3 yaa ilaalluti. Kaleessa Fiorentinaan Florenceettiin kan isaan AK Athens keessummeessanii taphichaan goolii 1-0dhaan mo'amaniitiin jiru. Kilabiin England Crystal Palace gara Fransi imaleetiin Strasbourg wajjin kan isaan morkatanii goolii 2-1 mo'amanii. Crystal Palace tapha kana 1-0dhaan kan isaan dursaatiin turanii boodarra goolii 2 keessummeessanii mo'amaniitiin jiru. Morkiiwwan waancaa waltajjii Awurooppaatiin qabxiiwwan kaleessa galmahan kana kan isaan fakkaatanii. Kylian Mbappé ammoo taphataa cimaa Champions League Awurooppaa torbee kana jedhamuun filatameetiin jira. Olompiyaakos irratti gooliiwwan 4 galchuun yaadatama. Taphataan kun Champions League Awurooppaa bara dorgommii kanaatiin taphoota 5 gooliiwwan 9 galcheetiin jira. Hanga ammaatti immoo taphoota Champions League Awurooppaatiin baay'ina goolii galcheetillee kan 64 itti gaateedha kan ture. Ga'umsa mul'iseen taphattoota kanneen akka Vitinha, Pierre-Emerick Aubameyang fi Serhou Guirassy caaluudhaan taphataa cimaa Champions League Awurooppaa torbee kana ta'uudhaan badhaafameetiin jira. Premier League Itoophiyaatiin Midira Gannat Shiran morkataa isaa injifateetiin jira. Tapha xumuraa torbee torbaffaa CBE Premier League Itoophiyaatiin kaleessa Midira Gannat Shiran bakka bu'aa baha biyyatti Dirreedhawaa waliin kan isaan morkatanii goolii 2-0 mo'anii. Dirreedhawaan taphatu atee taphatullee carraa goolii argatetti kan fayyadame Gannat Shiree ture. Goolii Daani'el Daargee fi akkasuma Abeel Marmush galchaniin goolii 2-0dhaan kan isaan injifatanii. Shemeket Gugsaa gooliiwwan kanneen lamaaniif iyyuu haala mijeesseetiin jira. Daani'el Daargee fi Abeel Marmush bara dorgommii kana goolii 3-3 kilabichaaf yoo galchan Midira Gannat Shireen injifannoo lammaffaa bara dorgommichaan galmeesse qabxii 9 sadarkaa 10ffaa liigichaati irratti kan argamu. Leenjistoonni kilaboota lameenii taphichaan booda yaada isaanii OBN'if kennaniiti kan isaan jiran keessattuu gareen isaanii fooyyessuudhaaf akka hojjetan kan itti agarsiisuun kaasaatiin turanii. Leensaan Midira Gannat Shiree Barakat Gabramedin ammoo keessattuu taphattoonni sarara fuulduraa ga'umsa isaa mul'isaatiin jiran kana kan dinqisiifataniiti kan jiranii. Abeel Marmushii fi Daani'el Daargeen ga'umsa gaariidhaan kilabicha gara fuulduraatti deemsaa jiraachuu isaaniiti kan kaasani. Tapha birootiin Baankiin Daldala Itoophiyaa fi Maqalee Sabaa Indartaan morkiin isaan taasisan goolii 2 qixaane kan xumurame kaleessa istaadiyeemuma Finfinneeti. Kitiikaa Jimaan kilaba isaa duraanii irratti goolii galcheen Maqalee Sabaa Indartaan dursaa turullee boodarra Efreem Legaamoo fi akkasuma Addes Gidaay goolii galchaniin Baankiin Daldala Itoophiyaa dursummaadhaan kan isaan deemaatiin turan daqiiqaan idilee 90 xumuramutti. Sana qofa osoo hin taane gama Maqalee Sabaa Indartaatiin Asaggaany Phexros daqiiqaa 80ffaa irratti balleessaa hojjeteen kaardii diimaadhaan dirreedhaa ba'ullee Suleemaan Hamiid daqiiqaan idilee xumuramee daqiiqaa dabalataa kenname keessatti kilaba isaa duraan irratti goolii galcheen kilaboonni kunneen lamaan goolii 2 qixaane kan isaan xumuranii. CBE Premier League Itoophiyaa torbee torbaffaa kanaanii Baankiin Daldala Itoophiyaa qabxii 8 sadarkaa 12ffaa Maqalee Sabaa Indartaan ammoo qabxii 4 sadarkaa 18ffaa ta'aniitiin jiru. Kaleessuma istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti CBE Premier League Itoophiyaatiin Hadiyaa Hosaanaa fi Arbaa Minci kan isaan qixa bahanii kilaboonni kunneen lamaan goolii 1 qixaane kan xumuranii. Taamiraat Iyyaasuu daqiiqaa 12ffaa irratti goolii galcheen Arbaa Minci dursaa ture. Boodarra Iyyoob Alamaayyoo taphataa duraanii Jimmaa Abbaa Jifaar ture. Taphataan kun daqiiqaa 85ffaa irratti goolii galcheen kan isaan qixaan xumuranii. Hanga ammaa tapha tokkoyyuu injifachuun kan itti ulfaate Arbaa Minci yookaan maqama Sonaachota jedhamuun kan beekaman amma qabxii 4
taphoota afur qixa bahuudhaan sadiin yoo mo'aman qabxii afuriin sadarkaa gadii 19ffaa irratti kan argamanii torbee darbe injifannoo isaa jalqabaa argateetiin kan ture Hadiyaa Hosa'aanaan ammoo qabxii torbaan sadarkaa 16ffaa liigichaati irratti argama. Waancaa Itoophiyaa marsaa sadaffaadhaaf carraan baheetiin jira. Waancaan Itoophiyaa marsaa sadaffaan muddee 4 fi 5 istaadiyeemii Finfinnee fi akkasuma istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti dorgomuudhaaf carraan ramaddii baheetiin jira. Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatti dorgommii kana olaantummaadhaan kan gaggeessu keessattuu kilabiin dorgommii kanaan shaampiyoonii ta'e waancaa koonfedereeshinii kilaboota Afrikaa irratti Itoophiyaa bakka bu'ee hirmaachuudhaaf carraa kan itti argatudha. Morkii marsaa kilaboota 16 hirmaachisuun marsaa mo'atanii darbuu jechuudha. Istaadiyeemii Finfinneetti muddee 4 Nageellee Arsiin guchiiwwan Aqaaqii Qaallitti waliin kan isaan ramadamanii CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin taphoota lama walitti aansuudhaan kan injifate guchiiwwan Nageellee Arsiin waancaa Itoophiyaatiin marsaa lammaffaadhaan Hadiyaa Hosa'aanaa injifachuun darbuunis ni yaadatama. Machaal Direedawaa waliin kan ramadamanii muddee 5 ammoo taphoota taphatamaniin bunni Sidaamaa Arbaa Minch akkasuma Dabra Birhaan buna Beenjimaajii wajjin morkatu. Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti muddee 4 Bishooftuun shaampiyoonii Pirimeer Liigii Itoophiyaa Itoo Medin waliin ramadame. Marsaa lammaffaadhaan Bishooftuun goolii 1-0dhaan Dassee injifachuudhaan marsaa garee 16 hirmaachisuuf yookaan marsaa mo'atanii darbuutiif qaqqabuun ni yaadatama. Muddee 5 Yuunivarsiitii Walwaloo Addiigiraat Nib waliin bunni Itoophiyaa Maqalee Sabaa Indartaa wajjin waancaa Itoophiyaatiin waliin morkachuudhaan kilaboonni 8 marsaa nuusa xumuraatiif darban kan adda bahanidha kan ta'u. Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaatiin morkiin Machaalii fi Baankii Daldala Itoophiyaa walitti fidee qixaanii kan xumurame. Pirimeer Liigiin dubartoota Itoophiyaa tapha cimaa torbee 8ffaadhaan kaleessa Machaal Baankii Daldala Itoophiyaa waliin goolii malee qixaanii kan xumuranii. Shaampiyooniin waggoota 5 darbanii Baankiin Daldala Itoophiyaa fi Machaal sadarkaa lammaffaa fi akkasuma arfaffaarra taa'uudhaan yoo waliin morkatan goolee walirratti hin galchine. Kilaboonni kunneen lamaan kaleessa tapha qixxeessituu lama kan qabu gareen Biraanuu Gizaa'u Leenjuu Baankiin Daldala Itoophiyaa taphoota 6 darban keessaa 5 injifachuun tokkoon qixa bahuun ammoo qabxii 16 gara sadarkaa sadaffaatti gadi bu'eetiin jira. Masarat Maaneetiin kan Leenjuu Machaal qabxii 14 sadarkaa arfaffaarratti argama. Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaa kanaanii Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaa kana Itoo Elektiriik taphoota 8 hundaayyuu injifate qabxii 24 liigicha dursaatiin jira. Hawaasaan qabxii 18 sadarkaa lammaffaarratti kan argamu. Har'a taphoonni torbee 9ffaa Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaa lamanii taphatamuu kanaanis Hawaasaan buna Sidaamaa Direedawaan buna Yirgaa Caffee waliin yoo taphatan boru Shaggar Ledataa dilbata ammoo Adaamaan Machaal wajjin kan morkatanii Shaggar qabxii 12 sadarkaa 5ffaa Adaamaan qabxii 10 mudhii liigichaa sadarkaa 8ffaarratti argama. Taphoonni torbee 5ffaa liigii olaanaa Itoophiyaa har'a eegaluun kan taphatamanii taphoota ramaddi'aa istaadiyeemii Hawaasaatti taphatamanii irra kilabiin naannoo Oromiyaa Burraayyuun Harar wajjin kan morkatu. Taphoota borootti dhufaniin liigii olaanaa Itoophiyaa kanaanii bunni Beenjimaajii Nib wajjin akkasuma Shaashamannee fi Naqamtee darbii naannoo Oromiyaatiin morkiin boruu walitti fiduun eegama. Saa 9 fi daqiiqaa 30 eegaluun kan taphatamu. Taphni kun kilaboota sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa xumuraatti irratti argaman kan waliin morkachiisudha. Shaashamanneen ramaddii kana dursaatiin jira. Naqamteen ammoo sadarkaa xumuraa ramaddii kanaatti irratti kan argamu. Kanaan ala gaafa dilbataa Aqaaqii Qaallittiin baatu wajjin eekan Gaamoo Ceencaa wajjin kan morkatanii ramaddii kana Shaashamanneen qabxii 8 yoo dursu Gaamoo Ceencaan qabxii 8 sadarkaa lammaffaarratti argama. Kanaan ala eekan qabxii 7 sadarkaa sadaffaa bunni Beenjimaajis qabxii 7 kan qabu ramaddii kana keessa baatuun qabxii 6 sadarkaa 6ffaarra yoo ta'u Burraayyuun qabxii 2 sadarkaa 9ffaa Naqamteen ammoo qabxii 1 sadarkaa xumuraa 10ffaarratti kan argamu. Taphoota ramaddii baa istaadiyeemii Jimmaatti taphatamaniin har'a morkiin Sulultaa fi akkasuma Dabra Birhaan walitti fiduun eegama. Ramaddii kana keessa boroo Bishooftuun Addis Katamaa wajjin Nifaas Silk Laaftoon ammoo Dassee wajjin morkatu. Gaafa dilbataa bulchiinsi magaalaa Finfinnee Halaabaa akkasuma Solodaadawaan Mangee Beenshaangul wajjin liigii olaanaa Itoophiyaa taphoota ramaddii baatiin morkiin taasisan ni eegama. Ramaddii baa kana kan magaalaa Jimmaatti taphatamaatiin jiru kana liigii olaanaa Itoophiyaa jechuudha. Halaabaa garee Bashiir Abdullaatiin leenjuu Bashiir Abdallaa bara dorgommii darbees kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Shaggar gara Pirimeer Liigii Itoophiyaatti guddisuun isaanii ni yaadatama. Bara kanallee alaabaa qabatanii jalqabbiirraa qabxiin isaan galmeessaatiin jiran bareedaadha. Kilabichi ramaddii kana qabxii 8 dursuurratti kan argamu. Mangee Beenshaangul ramaddii kana qabxii 8 qaba. Sadarkaa lammaffaarratti kan argamu. Kilaboota naannoo Oromiyaa dorgommii kana keessa yookaan ramaddii kana keessa jiran keessa Sulultaan qabxii 5 sadarkaa 6ffaarra yoo ta'u Bishooftuun ramaddii kana keessa qabxii 3 sadarkaa 9ffaarratti kan argamanii. Taphoonni torbee 5ffaa liigii olaanaa Itoophiyaa kunneen har'a boroo fi dilbata walitti aansuudhaan kan taphataman. Ergaa